جنبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في شغل بس الملابس كاوي ملابس امسك بيبي ندف بيت إن شاء الله. في تاني أتألم ما في مشكلة، أنا أتألم. هاي جراش مرة من الأجارب أرجتني مسجلي دوبة أنا رجيفتني يقول لك إنك دوبة دابتي جسودا جمر جدا أنا بجمري بيكمو يقول لك إيه بيارا ده ممكن سنة حفتني تنديتو إيه حفا يو سنين جاني أرجتني حفتني أكوان سنين هنا ونوي تفلتني إيه أفهم كيسني أولي تكا خرا أربعة كوتا فيزا طلب أنجت كونترات هذا إسان جلتي دمي إساني جلت كوتا takka firii viizaadhaan jechuudha akka barbaadan ta'uu dandeettan yoo rabbii isin uume sodaattan dalalarraa hin deemina dhugaa rabbi dalaalli achi as fiduu malee kijibaadhaan maallaqa kan kee walitti qabattee waan abbaan kan qotiyyoo gurguree haati kan kee waan meeqa taatee namarra deemtee kadhattee achiisii fiddee jechuudha asit dalaalli gaafa harkaa si gaattee waan barbaaddu isa sirraa ergatte 1780 si fiddee jechuudha quba sin qabdu. dalagaa quba sin qabdu dalagaa gaarii sin galchitu dalagaa gaarii yoo sin galchi ammoo quballee sin qaban. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ilma ayyoo jirra jechuudha baga jiraatanii marti keessanuu horoonni amma dhiinni kana keessa biyyarraa dhufaa jirta hundi keessanuu iyyuu fi akkasuma namni maatii keessan biyyarraa fidaa jirtan dhaamsi koo isiniif hin taa'ee yaada. Ijoolleen keenya dhufuu isaanii oolu. taa'ii biyyi namaa faayidaa hin qabdu biyyi namaa bu'aa bahii qabdi biyyi namaa nama miti biyyi namaa akkana itti hammeenya biyya namaa illee himteef jechuudha. Anis irraa fudhatan hinaaftee siifuu ta'e jenna achi teetta malee osoo siif ta'uu baate atuuyyuu achi hin teettu siin janii deebi akkana deebi gadhee sii deebisan. Ati ka dubbattuuf jaraafi garuu ammoo kan booda deebi'eetiin kumatamuu deesii. Itti dhiisaa dhufanii dhufanii hin je'iniin afoo dhaabbatee haa dhufan waa ati dhandhamte kana haa dhandhamani garuu eega dhufuu isaanii hin oolle karaa sirrii akka dhufan dallaala akka of hin kenne dallaalli Itoophiyaa kijibduu qofa wanti simaa obboleessi kee keessa hin jiraatan dallaalli Itoophiyaa ni kijibda hagumaa achiidhaa dhuftee harkaa si gahtee maallaqa sirraa barbaaddu isa sirra argatteeti achi booda quba kan kee hin qabdu dooteetuu bilbilte bilbila sirraan kaastu dallaalonnii fi akkasuma immoo warra embaasii maal jedhaniis keessa kijiban jechuudha. Dhugaa rabbi haqiiqaadhaan waan lafa jiru ijoolleen teenya afaan hin beekne mana hin taane keessa darbanii jechuudha. Mana sila ilmoon namaa keessa dhaabbattee hin dalanne hujii homaa miti hujii obsitee daladhamaa hujii sanuufuu biyyaa baate waan ta'eef. Mana hin taane mana beeran rabbiin guggubee uume jechuudha. Beeran rabbiin barbaree itti qabee jalaa gubbaa uumte tanni beera akkasii jechuudha. Mana akkasii keessanii ijoollee tana duubaatti namni qubasii qabu hin jiru jechuudha. Dallaalli kun hojii dallaalota Itoophiyaati. Tokko isa kan lammata jechuudha. Wagguu isii itti bilbilattee manni kun naaf hin taane jettuun bilbila irraan kaasan. Wala embaasii wala dallaalota biyya kanaa jechuudha. Rabbi hiree keessa haa bareechu dhugaa rabbi. Biyya Suudiifis ta'ee keessaa rakkina kanaa kun irra caalaa Suudiitti mul'ata dhugaa rabbi. Duutuudha walaa dallaalonni as keessaa fi embaasii as keessaa illee harka caalu jechuudha. Tarii namummaa namaa birmatu jiraachuu danda'a. Kanaaf ijoollee keenya eega dhufuun keessanii ooli. Eega biyyarraa bahuun keessanii ooli. Eega isin himneeti akka hinaaffaatiin fudhatan keessanii ooli. Karaa sirriitti akka dhufan godhaasii warra biyya kana keessatti turtaniitiin information biyya kanaa qabdan jechuudha. Sababni isaa daa'imman biyyarraa dhuftee afaan hin beektu akkaataa biyya kanaa hin beektu ittiin bulmaata mana arabaa hin beektu hojii dhamma biyyatti jechuudha. Hojjannaa bichaa beekan malee hojiin mana arabaa maal fa'a akka hojjetame hin beekan isaan maal fa'a akka gidaara kana faqaffattee dhittu hin beekan isaan akka mana fincaanii faqaffattee harka keetiin dhittu kan hin beekan isaanii ni hojjannaa malee waa hojjeta sanuyyuu qubarraa hin qaban. Kanaaf isin warri biyyarraa nama fidaa jirtan obboleettii kee haa ta'u fira kan kee haa ta'u fi hin fidin hin jeeni haa dhuftee ilaaltu waa ati ilaaltisan garuu karaa sirrii akka dhufan irratti hojjedhu haga dandeettiin jechuudha. Maallaqa qofa si ergitee eebaluu yaameen gurra hin qabdu waan ta'eef daa'imni dhuftee hoo mana hin taane keessa hin buute ati dallaala ergite dallaalli maallaqatti ofii fudhate abbaa kanaas hin jedhu. Dhugaa rabbi dallaalli kijibduu inni dalagaa si galchullee amma micha sagdee tana dhageette duuba dhaabbatee jammariidhaaf viidiyoodhaan barbe biyyarraa kafide dalagaa si galchuudhaan asii viidiyoo waraabee internet irra jira dalagaa barbaaduun dalagaa mana arabaa jechuudha. Biyyarraa yoo dhufte isa si galchaadhaaf dalagaa qabattee dhuftati. Amma dalagaa tokkoon biyyarraa waan fide jechuudha.
isarratti hundaa'ee jiru gurbicha namicha ofii intala na fiddesan irra hundaa'eetiin dhufa jechuudha malee akka dhufe akka dalagaa nanattutti walii galteen kenna jechuudha. Kan inni gaafa duraa maallaqa kaffalee 1780 haga 100 kaffalee dhufu jechuudha malee asitti viidiyoo na waraabee jechuudha. Dalaga kan kanan beeka koota na fudhaa maaltu fide kana hunda daldaltoota kijibdoota ijoollee teenya biyyarraa baasan jechuudha. Kijibdoota faayidaa ofii malee jechuudha. Faayidaa ofii malee ijoollee obboleeyya ofiitiif waa takka hin rifan odoo isaa achitti dhumaa jiraanne koottaa gannu qaba jedhaniin warra hin dhageenye warra meeqatu jechuudha. Dhugaa rabbi madaamiin jechuudha. Ijoolletti jechuudha. Ijoollee kaatee ijoollee afaan hin beekne kana yoo isaan kootu gubata kana keessa na baasanii bilbila irra cufatan. Daldaloonni biyya keenya jechuudha. Nama meeqatu jechuudha. Karaa birrii hoo aramni birrii kennuu fi didde uummanni birrii kennaa kennuu didde jedhaniin kootu na jijjiiru dhufanii jijjiiratan jechuudha. Silaa seeratti ittiin bulmaata akka waraqaa isaa walii galanatti yoo manni sun hin taanee fi hin jijjiiratta haga dabaree sadii jechuudha. Kana uummanni keenya uummata hattuudha. Wannummaa hiyyummaa nu darbuu diddee fuujuu. Wannummaa akka namaa hituu dhaabbachuu dadhabnee fi ofirra jechuudha. Namarra ofirraadhaaf bakka qabna jechuudha. Garbi ofii bakka qabna. Nama miini argachuu barbaanna waan ta'eef kanaaf hiyyummaan tunullee nurraa ka'uu diddee nurra gadi fe'aa taatee fe'aan kun nurraa ka'uu diddee jechuudha. Ijoolleen keenya warri amma dhuftan karaa daldalaati yoo dhuftanii as jiraatanii rabbi hireessinaa bareechu. Tarii warri biyyarraa ganaa dhufuu barbaadanii fi akkasuma nama biyyarraa fidachuu barbaadanii osoo biyyarraa hin dhufini osoo Itoophiyaarraa hin ta'in ijoolleen kun eessa akka deemaa jiran mana kamii kallattii kamii akka deemaa jiran qoradhaa irra gaha. Akkanumaadhaan ijoollee fiddanii hin dhamaatina biyya namaa keessa nu dhamaanee jira hin gaa wallaahi nama hundaan dhamuun hin ta'u mana tokko keessa namni tokko dhama'e tokko firiidha kubboo firii ta'e jiraachuu qabaata maaliidhaaf bakka bu'ummaa mana sanii hunda ati dhamaa'uu qabaatte waan ta'eef atillee dhamaatii biyya namaa keessatti obboleettiin fiila akkasii wajjin hin dhamaane akkas ilaalaatiin dallaalan taane keessa harkaan buusina. Dallaalii gadheedha. Dallaalii gadhee jira dhugaa rabbii warra faayidaa ofiidhaaf riyaaluma 10,000 kan isirraa ergattuudhaaf mana hin taane si galchite dhugaa. Osoo manni sun badaa beektu barbe. Osoo manni sun baduumsa mana isaa osoo hin beekne maa beektu barbe. Badiinsa mana sanii osoo beektu ijoollee meeqa achi jijjiirti waan ta'eef anan baastee ka biraa galchiti. Osoo anaatee anoo jechi keessaan bahu barbe. Ta biraallee osoo ishee taate yoo tarii anaa manni sun ta'uu waalee ka biraa ta'uu danda'a. Nama meeqa achi jijjiirti osoo beektu ijoollee waan baane ijoollee dhamaatu dubbattee afaan arabiffaan beekan rakkina ofii ofirraa ibsatanii hin beekne kan fu'anii achi galchan jechuudha. Faayidaa ofii qofaaf akkas godhanii rabbi warra mana xalabaa jiruu fi akkasuma warra rakkina garaagaraa qabu rabbi hunda keessanuu haa eegu inshaallah. Amma barattanii haguu barattaniif garuu xiqqoo si ulfaata ta'ullee mana koontiraataa kanaa osoo karaa hattummaa kanaadhaan karaa dallaalummaa kana osoo dhufuu baatanii irra gaariidha jedhee fudhadhaan akka kiyyatti sababni isaa asii dhufte jenna abbaa kanaa namni isiniin jedhamu isaan kijibanii biyyatti kan isinii goona yoo isiniin taane isinirraa jijjiirraa maal jedhanii siisoo bane garuu as keessatti hin taanaaniin abbaa kana osoo tuutti bilbilte bilbilaa sirraan kaastu jechuudha. Dallaalaa fi baasonni biyya arabaa kunniin baay'ee hanqina hojii isaanii irratti baay'ee hanqina guuttee jira. Inshaallah duraan sirreeffamaa miti islaafuu namni keenya wal miidhaa deema waan ta'eef kanaaf eegaa yoo dhuftan waan gaariidhaan dhufaa bilaashumatti dhuftanii biyya namaa keessatti dhaminaan dhaabsa kiyya yoo isin balleessa dhiifama isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii nagatti.